قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشبع مؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة. إجا رسول لك عليه الصلاة والسلام أكن جدا مؤمني خير الراهن كوفو جدا أبوليين إسلاما مؤمني خيري إرّا وان خيري أجاه الرّا وان خيري هجة الرّا هنقوف هنتاتي أو هنفتو جدا. إذن حديث كان دقن نمو لماذا يتخاصل بعضنا معرف قرين كي نقاف وان خيري أرقي أبوليس ذاتي فقودو dhaabatee ofiillee ilaaluu sheer koppiliingi riipoosti gochuu maaliif dagata laata moo hin barin khayrii ta'uu isaadha jechuudha. yaa akhii addaallu ilal khayri ka faacilihi jedhan kara khayriitti nama qajeelchuun akka nama hojjateetii jedhan. anta idaa ra'ayta khayran يعني gaafa waan khayrii tokko gorsa bareedaa tokko limaa fiihi salaaxun waan gaaruminni wahii keessa jiru bareedaa wahii gaafa agarte limaada laa tanshuru liakhiika maaliif obboleessa keetiin dabarsine alaa tuxib hin jaallattu isa idan waan gaarii ta'uu isaa eega beektee laallaan obboleessa keetiif dabarsi moo ofumaafiyyi tarii waan gaarii kana laaluudhaaf yeroo hin qabne moo ofumaafiyyi waan gaarii kana dhaga'uudhaaf waan gaarii waan bareedaa kana waa'ee shari'aa kana dhaga'uudhaaf wayitii ittiin qabne wantoota biraa malee